Waraqaa waamichaa mana murtii himatamaa yoo dhabdanii maatii himatamaatti kennuu kan dandeessan ta'uu isaati. Sababa ijoollee koo fi sababa abbaa ijoollee kootiif jedhee dhukkubsadheetiin jira. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha lafaa ka'uu dadhabee guyyaa lamaaf kunoo akkan ciisetti guyyaa har'aa ijoolleen mana barumsaa deemuu dadhabanii akkamitti ganneetii deemna haadha keenya akkasitti dhukkubsattuudhanii mana oolan. Inna baay'ee ulfaata wanti isaa jechuudha. Baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf ani waanan jedhus wallaalee jira waanan godhus dhabeen jira jechuudha. Ijoollee koo qofattees murteessuu natti ulfaate. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdu nagaan qaba galata Rabbii. Egaa akka carraa har'a gara mana yaalaa deemee mana yaalaa tanaan ture jechuudha. Ijoolleen koollee har'a mana barumsaa hin deemne manuma oolanii gaa baay'ee na dhukkubaatii jira mataa kan koo na dhukkubaa gaafan lafaa ol jedhee lafti naan suuraa baay'uma tokko natti ulfaatee jira jechuudha. Maaliifin yaanni gaafa namatti baay'atu gaafa wanti hundinuyyuu sammuu nama bahu waan godhanii waan dhiisan nama wallaalchisa. Sammuun ofillee waan akka ta'ee nama dhiisu nama wallaalchisa jechuudha. Inna egaa kana hundumarraayyuu kan nageessisiise maalidha? Ijoollee kan koo achitti iddoo saarbisiititti iddoo isaan mana barumsaa deemuudhaaf saarbisii eeggatanitti irra rakkisaanii jechuudha. Abbaansaanii wanti inni rakkisummaa inni na biratti galaa na wajjin jiraadha. Rakkinni kana hundumaa isatti fide wanti inni kana hundumaayyuu ijoollee kanaan akka isaan biratti galanii akka isaan bira jiraatan isa barbaachise maaliif akka ta'e ani hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waanuma isaa hin beeku jechuudha. Mucaan koo hangafaa akkuma argitan isa biratti galee isa waliin jiraadha jettee murteeffattee kaatee turte. Siistariin kan koos dhufte ijoolleen obbolaa isiis itti dallananii akkamitti nu gattee deemtaa? Haadha keenya gattee inni nu gatee nu biraa deeme miti isa miti urfatti nu gatee kan nu biraa deeme ati akkamittiin nu gattee raawwattee nu biraa deemtaa? Maaf isa filatte innoo nu gatee nu biraa deeme har'aati maaliif isa filatta jedhanii itti dallananii akka isheen mana ooltu akka isheen isaa faana jiraattu akka isheen isaa wajjiniin turtu taasisanii jechuudha. Isheenis garaa ishee murattee haadha koo naaf wayyaa bakka haadha koo dallansiisee haadha koo dhabee egaa abbaa kan koo filadhee isa bichaatti yoon gore haati kan koo na jalaa miidhamti anas natti dhagahama jettee isa mariisistee akka ijoollee dhuma faana jiraattu akkuma obbolaa dhuma ishii faana jiraattu akkuma na faana jiraattu murteeffattee akkuma viidiyoo irraa argitanii asti dhiiste jechuudha. Yaada ishee duraanii dhiistee shaartee bakka ijoollee dhuma obbolaa kootii wajjin jiraachuu naaf wayyaa haadha koo wajjin jiraachuu naaf wayyaa jettee ofirraa dhiistee jechuudha. Inna wayii mataan koo tokkichi nan jiru dhugaa waaqayyoo jechuudha. Inna kun hundinuu ta'ee osoo jiru amma ijoollee bakka saarbisiitti siqaa hin kaa'e jechaatii jiru jechuudha. Erga gaafa sanaati nu rakkisee jira. Ishii takkana isin godha. Anis abbaa keessanii anas na faana jiraachuu qabdu anaafis ilmoodha ishii bichaadha fi miti ilmooni anaafis ilmoodha isin ana faanas jiraachuu qabdu anis isin jiraachisuun qaba. Erga namni kuni sin jiraachisuun qaba ana faana jiraachuu qabdu kan jedhu erga ta'eeyyu maaliif jalqabuma duraa daa'ima kana gatee manaa ba'e? Anama duraa waan hunduma keessattuu waan hundumaa kanan ani jechuu barbaadu yookiin immoo kan ani jedhu tokko yoo jiraate namni kun erga jaalala ijoollee kanaa qabaate erga ijoolleen kun irraa fagaachuun qabu ijoollee kanarraa kan jedhu ta'e maaf gatee deeme gaafa jalqaba maaf gatee irraa deeme gaafa jalqaba har'a hoo maal taananidha kan inni har'a isin faana jiraachuun qaba isin wajjin ta'uun qaba isin faana malee jireenyi naaf hin taatu kan jedhu kuni gaafa sana akkamitti jireenyi isaaf mijaa'e? Gaafa sana maal akka jedhu dhageessanii jirtu firii ta'uuf gochuun barbaada firii ta'ee jiraachuun barbaada jechaatii ture. Har'a hooyyuu maaltu badeetti maaltu isa immoo jireenya keenya keessatti isa gammachiise nutti deebi'uu fedhe? Gaafa sana waan firii isa taasisu waan isa gammachiisu dhabnaani miti kan nu gatee nu biraa deeme. Har'a hooyyuu maal argannaani? Maal nurratti arginaani kan nutti deebi'uudhaaf akkasittiin lafa qotee raawwatee ka'e?
seerri immoo haqaan deema eessumattuu yoo ta'e jechuudha. Bakka kamittiyyuu seerri haqaan deema. Gara seeratiin koottutii xumuradhu naan jedheera dhageessanii jirtu mitire. Gara seeratiin deemnee jirra. Gara seeratiin gaafa deemnu rakkina waa'ee gara seeratiin xumuramee dubbii waa'ee gara seeratiin xumuramtee isiniif hin himne. Waan hunduma isaayyuu iccitii godhee tanaan dhiise malee hin dubbanne gara sooshaal miidiyaatti hin baasne. Sababni waa'ee mana murtiitii dhaddachi keenya kufee galmeen keenya jige maaliif hoo jettanii beellama irratti dhiyaachuu dhabe jechuudha. Waraqaa waamichaa yeroo 2 itti ergame. Yeroo 2 yeroo 3 itti ergame jechuudha. Yeroo kana hundumaayyuu waraqaa waamichaa kana kabajee irratti hin dhiyaanne dhaddacha irratti. Namni tokko immoo yeroo 3 mitiitii jechuudha. Akka seeratti yeroo 3 mitiitii yeroo tokko waraqaan xalayyaa waamichaa itti kennamee dhaddacha sanarratti hin argamu yoo ta'e galmeen isaa ni kufa jechuudha. Maaliif namni ittiin mormu hin jiru nama kanatti? Namni dhaqee raawwatee waan kana irratti dubbatu hin jiru waan ta'eef hin kufa. Sababni suni maal ta'a? Namicha sanaaf murtaa'a wanti hundinuu jechuudha. Namni ittiin falmu hin jiru ka. Falmiin isaaniitti falmamaatii jiru hin jiru waan ta'eef jechuudha. Sababa kana ta'eefuu erga namni tokko xalayyaa waamichaa mana seeratii itti ergamee seera irratti hin dhiyaatu yoo ta'e hin kufa. Kanuma dubbiin isaa kanarratti sababa kanaatiin jechuudha galmeen isaa kan kufee yaanni wanti jiru hundumtuuyyuu murteen jiru hundumtuuyyuu kanaaf murtaa'ee akka barbaadetti jiraachuu yookiin immoo ilmoo kan koo akka barbaadetti guddisuu ijoolleen immoo abbaa isaanii hin beeku yoo ta'an abbaa keenya faana jiraanna yoo jedhan dhoorkuu akkan hin qabne isa naaf himaniitii jiru jechuudha. Namni abbaan seeraa naaf himeetii jira jechuudha. Sababni isaa maal inniyyuu ijoollee waggaa 18 oliiti. Innaa kabajamtoota hordoftoota koo egaa har'a waan jirtu hundumaa dubbachuuf hin dhufe jechuudha. Maaliif akkan dubbadhu kan na taasise eenyu isa mataa isaati jechuudha. Isa mataa isaati. Gaafa seerarratti dhiyaadhu jedhee waraqaa waamichaa itti kennamu bakka inni jirutti barbaade tanan nama qabadhee ragaa faana waraqaa waamichaa itti kenna. Hin dhiyaanne. Sababa kana ta'eefuu egaa namni kunii dhimma waan kanarraa hin qabu kan jedhan waraqaa sanaa barreessanii haala seeran bakkan deemu kamittiyyuu miidhaan takka akka narra hin geenye miidhaan takka gaafa narra geesse akka inni na miidhe. Dhageessanii miidhaan takka gaafa narra geesse haala kamiiniyyuu kallattii kamiiniyyuu jechuudha gaafa miidhaan takka narra geesse akka inni narra geessisiise waan sana seerri naaf dubbatee naaf tumee waraqaa naaf kennee jechuudha. Kun hundinuu ta'eetii otoo jiru har'a inni anaanii wanna takka wanti inni natti dubbatu hin jiru. Oduu anaan natti dubbatee bareedduudha. Oduu anaan akkana natti dhufee raawwatee anatti dubbatee bareeda jechuudha. Garuu anatti miti kan dubbataatii jiru ijoollee rakkisaatii jira. Ijoolleen kun immoo waggaa 18 ol warra ta'an yoo ta'e malee waggaa 18 gadi dirqamsiisee yookiin immoo fedhii keenyaan abbaa keenya bira jiraanna jechuu hin danda'an. Haadha isaanii bira jiraachuu seerri isaaniif kan murteessu haadha biratti jechuudha. Daa'imti waggaa 18 gadi kamiyyuu haadha biratti akka jiraattudha kan seerri eeyyamuuf. Waggaa 18 olitti abbaa isaanii biras jiraachuu of danda'aniitis ba'anii jiraachuu danda'u. Akkasii jechuudha. Nama seeran beenne nama kamiyyuu yaa taphatanii malee anarratti miti kan taphatan. Ani waan hundumaayyuu geemii hundumaa taphadhee keessa darbeetiin jira waan ta'eef jechuudha. So sila kana ta'eefuu garuu immoo ani yaanni hundi gaafa sammuu koo keessatti na dhuftu haalli jireenyaa daa'imti kun gaafa na harkatti tasaaqqaqxu wanti hundinuu sammuu na bahee ana sammuu na gochaatii jira malee ani dhimma isaatiif yookiin immoo wanna takka ammisaan tibii takka waata kanarraan gaa'edhe sodaadhatii miti jechuudha. Sodaa akkasii qabaadhatii miti. Bafutsuum sodaa akkasii hin qabu jechuudha. Seerri bakka jirutti seeratu sii dhaabata, seeratu sii morma, seeratu sii farada waan faradu hundumaayyuu. Osoo akka namaati immoo yoona qaata bannee turre yoona qaata bakkeetti gatamnee turre jechuudha. Akkuma gatamnee akkuma firii ta'uutnee jiraachuu barbaanna jedhanii utaalanii ba'an sanatti yoona silaa qaata banneeti ture. Garuu immoo waaqa fi seerri bakka jirutti namni kamiyyuu ni jiraata jechuudha. Namni kamiyyuu firdamii isaa qabaatee jiraata jechuudha.
So ani har'as borus wanti sodaadhu takka illee hin jirtu garuu ijoollee kana osoo na harkatti siqsuu baate. Ijoollee kana osoo rakkisuu baate. Ijoolleen akka itti mana barumsaa deemnu dhabneerra. Cirraashii guyyaa kaleessaa nama qabatee dhufee raawwatee akkuma haadha keessan faana jiraattanitti ana faanas jiraachuu qabdu. Ani sabbaa keessan jedhee raawwatee nutti lolaati ture. Ishi maal goona maal ta'uutii qabna jettee ijoolleen akkasittiin boosee guyyaa har'aa mana barumsaa hin dhandhee oolan jechuudha. Anas akka carraa ta'ee xiqqoo keessi koo fayyaanan qabdu na dhukkubaatii ture. Mana yaalas anas nageessuudhaaf jedhanii raawwatanii mucaanaa qabanii ani mana yaalaa deemee ilaalamee egaa deebi'eetii dhufe. Sababa kanarraan kan ta'e ijoolleen kan koo sadaniyyuu mana barumsaarraa hin hafanii jechuudha. Sababni isaan hafaniif minciin isaa maa'inni abbaan isaanii waan achitti isaan rakkisuufi. Gaafa isaan asii gadi ba'an saarbiisii bira dhaabatee egaa gaafa isaan galas saarbiisii bira dhaabatee egaa har'a ijoolleen kun itti mul'attee ana kan na dhibee na dhiisuu dide jechuudha. Ijoolleen kun har'a itti mul'attee gaafa firii ta'uun barbaada jedhee raawwatee mana gallakkisee ba'e sana ijoolleen kun hin jirtuu. Injirtuu inuma jirti miti. Gaafa sana ofii isaatii qofa yaa kottee koo na baasi jedhee ofii isaatii qofa of qabatee ba'e malee ijoollee kan koo jedhee ijoollee isaa garagalee hin ilaalle. Har'a hoo ijoolleen kun kan isaa ta'uun ijoolleen kun mararsiifamuun maaliifi sababa maal ta'eefi akkuma inni gate sanatti anis gatuun didee kanaafidha. Kanatu hafee. Narrattiin dubbatiin narrattiin hojjatiin omaa jennaan dhiisee taa'een jira harka koo maradheeti. In hojjedhu irratti jedheeti. Garuu immoo erga dubbiin irraa dhaabachuu diddeeti hin dhaabadhuunis nan deemetti jechuudha. Hin dhaabadhuunis. Ani immoo isa gara keessatiin shukanii asii faca shok jedhamu osoo hin taane garuma miidiyaatti hin baasa waan jirtu hundumaa jechuudha. Kana dura waan hundumaa hiccitii godhee waan ta'u hundumaa waan dubbatamu hundumaa waan hojjetamu hundumaa iccitii godhee tanan akka namaatitti jechuudha. Gadi baasee maqaa isaan dhoofne gadi baasee iyyakkine fedha isaa malee irratti hin dubbanne gaafa inni lakkina irraa dhiisi yoo jedhe nan dhiisa. Akka inni na ajajetti ajajamee fi adeemaa ture jechuudha. Har'a immoo garuu akka sammuun koo na ajajetti akka yaanni koof keessi koo na ajajetti ajajamee jechuudha. Akkan barbaadetti dubbadhee akkan barbaadetti ofirraa deebisa jechuudha. Akkan barbaadetti. Kanaafuu akkasitti dhibamaa akkasitti mataadhaa dhukkubsataa akkasitti ijoollee koo siqiksaa waan jiraatamu miti. Waan jiraatamu miti jechuudha. Inna lanaa isa duraanii gaafa waamichi xalayyaa waamichaatti ergamu waraqaanarraa fuutee akka nama hin waamaminitti beellamarraa hafte. Isammaa tana ammoo miidhamti tokko daa'imti koo waan tokko miidhamte. Namni takka nikkishii daa'ima kanaa daarii daa'ima kanaa baatee waanan godhu anatu beeka jechuudha. Waanan godhu anatu beeka. Har'a asuma taa'ee oduun odeessu gaafa sana immoo takbaariidhaan argisiisa jechuudha waan hundumaayyuu. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota koo iccitii baay'ee dhokkanneetii jirra. Gadi baasnee kan hin dubbatin hedduutu jira.